Waamicha walgahii kabaja yaadannoo guyyaa goototaa hawaasa Oromoo biyya Yuunaayitid Kingdom UK fi naannawaa ishii jiraattan hundaaf qabsoo bilisummaa Oromoo taasifamaa turee fi jiru keessatti gootota Oromoo qaqqaalii lubbuu fi qaama isaanii aarsaa godhanii sadarkaa ammarra jirurraan nu ga'an guyyaan itti yaadannu guyyaan gootota Oromoo Eebila 15 waggaa waggaadhaan akka kabajamu ni beekama. Hawaasni Oromoo biyya Yuunaayitid Kingdom keessa jiraatus guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kan baranaa kana Eebila 20 bara 2019 waaree booda sa'aatii tokkorraa eegalee hanga galgala sa'aatii 8tti jechuunis from 1 PM to 8 PM kutaa Greater Manchester magaalaa Boltonitti haala adda ta'een kabajuuf qophii isaa xumuree jira. Guyyaa kanas haala bilbiltuu yeroo ammaa kana Oromoon irratti argamu irratti mariin bal'aan taasifama. Sagantaan galgala irbaataa fi bashannanaas isiniif qophaa'ee jira. Kanaafuu deeggartoonni qabsoo bilisummaa hundi akkasumas hawaasni Oromoo biyya Yuunaayitid Kingdom fi naannawaa isheetti argamtan guyyaa kana Eebila 20 bara 2019 kutaa biyyattii Greater Manchester magaalaa Boltonitti taasifamu irratti akka argamtan kabajaan affeeramtaniirtu. Bakki walgahii Blue Hall Gilnowlen postcode BL3 5EL Bolton. Odeeffannoo dabalataaf bilbila Duwwaa 7462653953 bilbiluun qulqulleeffachuu ni dandeessu. Irraan deebi'aa bakki walgahii Blue Hall Gilnowlen postcode BL3 5EL Bolton. Odeeffannoo dabalataaf bilbila Duwwaa 7462653953 bilbiluun qulqulleeffachuu ni dandeessu. Koree qindeessituu.